Ashama akkam jirtuu hordoftoota tiyyaatiif Baga Nagaynii tiyyaatiif dhuftanii Namonni Haarawa Tatanii subscribe gochuudhaan gara maatii kiyya dabalama. Har'ammoo gogaa keenyaaf luka keenyaaf ta'e harka keenyaaf kan ta'u dibata bareedaa isiniif dhufeera. Asitti sukkaariin qaba, olive oiliin qaba, loomiidha. Kanneen sadiintu nu barbaachisa jechuudha dibata kana hojjechuuf. Dibata baay'ee bareedaa ta'eedha. Dursee sukkaara kiyyatti buusadha. Baay'inni isaa haguma barbaadanii yoo barbaadan baay'isuus hir'isuus ni dandeessu. Akka walqixa isiniif ta'uuf ani asitti sukkaara maankaa 6 fayyadame. Akkasumas olive oil immoo maankaa 5 fayyadame jechuudha. Kanaaf immoo loomii maankaa 5 takkatti buuseera. Kanneen sadiinuu sirriitti wal keessa maksiisaa. Baay'ee tokko bareedaadha. Loomiin viitamiin C'dhaan kan badhaadheedha. Kun immoo gogaa keenya akka nuuf ifu akkasumas xabaasaawwan akka suuta daalachataa deeman yookaan badaa deemaniif nu gargaara. Akkasumas gogaa du'annurraa kaasaa loomiin. Olive oil immoo gogaa keenya akka laafaa ta'uuf akkasumas akka gogaan keenya walitti hin sunturre nuuf ittisa. Moisturize nuuf godha jechuudha. Sukkaarri immoo gogaa keenyaaf nu barbaachisa. Baay'ee tokko gogaa keenya nuuf bareechaa nuuf laaffisa. Akkasumas seelota gogaa keenya erga kanatti qopheessitanii booda harka keessan qulqulleessitanii erga goggosatanii booda harka keessanii sanaan booda dibattu jechuudha. Yeroo harki isin goggogetti akkasumas yeroo harki keessan akka isin laafu yoo barbaadan kana dibachuu ni dandeessu. Baay'ee tokko bareedaadha. Keessattuu yeroo qorraa kanaaf baay'ee bareedaadha. Yeroo qorraa kana harki keenya nu jalaa goggogaa, nu jalaa babbaqaqaa. Kanaafuu yeroo sanitti wantoota akkanaa fayyadamuun nu barbaachisaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Harka keenya baay'ee nuuf laaffisa. Harkuma daa'imaa nuuf godha. Baay'ee tokko laafaa isiniif godha. Ni argitu yeroo itti fayyadamtan guyyaa tokkoffatti jechuudha. Baay'ee tokko jaaladheeni. Kanaafuu wal qixxeessitanii akka isiniif ta'uuf immoo kanan fayyadame sukkaara maankaa 6 fi olive oil maankaa 5 fi loomii maankaa 5 takkatti godhe. Kana akka kiyyaa akka isiniif fudhatuuf jechuudha. Yoo qal'ate immoo isinirraa jiga waan ta'eef akka kiyyaa kana akka isiniif fudhatu haala kanaan osoo qopheessitanii bareedaadha isiniin jedha. Itti fayyadamaati ilaalaadha. Wantoonni kunneen hidhii keenyaafis nuuf gargaara. Hidhii gurrachatee kan akka inni gara diimataa deemuuf nuuf gargaara jechuudha. Harka gurrachatee nuuf bareechaa keessattuu baay'ee tokko nuuf laaffisa dhugaa rabbiidha. Kanaafuu daqiiqaa 10 booda harka kiyya kanatti saamunaan illee dhiqadhu qullama dhiqadhaani. Erga dhiqadhee goggofadhee saniin booda looshinii harkaas nan barbaachisu jechuudha. Akkanumatti dhiisaanii yeroo harki isin goggogetti itti fayyadamaati ilaalaadha. Dhugaa baay'ee jaallattu. Namoonni baay'ee durirraa kaasee itti fayyadamu. Warroonni beektan ni beektu, warroonni hin beekne immoo akka fayyadamtanii fi akkanatti harka kiyya goggossadheen saniin booda looshinis dibachuu nan barbaachisu. Kunimtu baay'ee tokko nama laaffisa. Kana yoo barbaadanii guyyaa lamaan al takka torbaanis ta'e yeroo harki isin goggogutti fayyadamuu ni dandeessu. Kan irraa feemootu gadi hin jissu jechuudha. Firiija keessa kaayetiin yeroo barbaadutti ni dibadha. Kana fakkaata viidiyoon har'aa. Yaadas ta'ee waan isiniif hojjedhu jiraate koomentii irratti naaf barreessaa. Hanga danda'een koomentii keessan isiniif deebisaa. Viidiyoo biraatti hanga walitti deemnutti har'aaf xumureera. Nagaatti naaf tura.